jedha Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa. Mootummaan ce'umsaa Sudaan biyyattii yeroo dheeraaf dararaa keessa turteef misooma dinagdeef sabatiinsa fiduuf kabajaa mirga namaa yaada keessa akka galchu gabaasi gola nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf dhiyaate gaafatee jira. Gabaasi tokkummaa mootummootaan dhiyaate kan mirga namaa Sudaan irratti fuulleffate erga mormiin pirezidantii yeroo dheeraa Omar Albashiriin baatee eblaa keessa aangoorraa darbe geggeeffame as isa jalqabaati. Gareen mirga namaa Masrii namoonni hedduun kanneen hiriira mormii xumura torban darbee irratti hirmaatan to'annaa jala ooluuf lakkoofsa namoota hidhamanii 2,000 ol ta'uu beeksiseera. Gareen The Egyptian Center for Economic and Social Rights jedhu ibsa fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseen akka ibsetti kanneen hidhaman namoota 1,915 keessaa 96 ijoolleedha jedheera. Jimaata darbe Kaayiroof konyaalee hedduu keessatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman hiriira mormii ba'uudhaan pirezidaant Abdul Fattah El-Sisi aangoo akka gadhiisan gaafataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daayiriktarri dhaabbata nagaa Yuunaayitid Isteets kan yeroo fi kan eeruun gocha yakkaa akka ifa hin baane ugguranii turan amma qorannaa aangoorraa kaasamuu pirezidaant Doonaald Tiraamp ilaalchisee geggeeffamu koreetti kanagaa mana maree bakka bu'ootaaf mul'inatti dhugaa ba'anii jiran. Joosef Maguurii miseensota koreetti kanagaa sanatiifis cufaatti ibsa kennaniiru. Dhuga ba'umsi isaanii dura koreen mana maree bakka bu'ootaan barreeffamaan eeruu gocha yakkaa sana ifa gochuufiif jira. Komeen eeruu gocha yakkaa sun akka jedhutti yeroo hojii koo sirnaatti odeeffannoo hedduu kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets jiddu seeninsa biyyoota alaa filannoo bara 2020 barbaaduuf jecha aangoo isaaniitti fayyadaman ka jedhu aangawoota mootummaa Yuunaayitid Isteets biraa argadheeraa jedha. Roobii kaleessaa galgala seeratumtoonni hangi tokko kanneen koreetti kanagaa waliin wal argan eeruun gocha yakkaa sun akka xiinxalamu eeyamaniiru. Xiinxalli sunis paartilee lamaan gidduutti adda addummaa uumeera. Dimokiraatonni eeruun sun akkaan barbaachisaadha yoo jedhan riippaabilikaanonni immoo eeruun sun uummataaf ifa ta'uun carraa pirezidaantummaa Tiraamp irratti garaagarummaa fida yaaddoon jedhu hin jiru jedhan. Faransaay pirezidaantii ishee duraanii kan umriin isaanii waggaa 86 Jaakuwees Shiraak du'aan boqochuu isaaniif gaddatti dhaga'ame ibsaa jirti. Seeratumtoonni Faransaay yeroo gaddaa daqiiqaa tokko kan qabaatan yoo ta'u, pirezidaanti Imaanu'eel Maakiroon guutuu biyyaaf gara boodaa haasaa dhageessisuuf jiru. Jaakuwees Shiraak muummicha ministeeraa boodarras kurna tokko oliif pirezidaantii ta'anii tajaajiluu isaanii dura waggoota 18f bulchaa magaalaa Paariis ta'uun tajaajilaniiru. Kan isaan itti yaadataman keessaa hoogganaa Faransaay ka dura biyyi isaanii fixiinsa naazii keessatti qooda isheen qabaatte haasaa bara 1985 dhageessisanii beeksisanidha. Weerara bara 2003 hooggana Yuunaayitid Isteetsiin Iraaq irratti geggeessames mormaa turan. Shiraak hoogganaa Gaaboon Omar Bongo kan Burkinaa Faasoo Bilees Komaaworeef kan Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Deenis Saasaawuu Neguusoo dabalatee michuu hoogganoota Afrikaa turan. Hoogganoonni gumii tokkummaa mootummootaa kan Niiwuyoork keessatti wal ga'an hoogganoonni Israa'eliif Faalisxiin walga'ichaaf haasaa waan dhageessisaniif jecha waa'ee walitti bu'iinsa biyyoota lamaanii dhagahuuf jiru. Pirezidaantiin Faalisxiin Mahammud Abbaas ganamarra haasaa dhageessisuuf jiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyaahu immoo filannoo torban darbee booda mootummaa hundeessuuf yaalaa jiran. Kanaaf bakka isaanii ministeera haajaa alaa Israa'el Kaazwaaree booda gumii tokkummaa mootummootaaf haasaa dhageessisuuf jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gochaan tibba kana godinaa Wallagga Lixaa aanaa Iraatti dargaggoo gammachuu gaaromsaa irratti raawwatame dhiittaa mirga namoomaati jedha Koomishinni Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa. Dhimma kana irratti qabxiileen qorannoo gad fageenyaan geggeeffamuu qaban akka jiran kan akeeke koomishinichi namoonni dhiittaa mirga namoomaa nama qabamee harka seeraa jiru akka kanaarratti raawwatan itti gaafatamummaadhaaf dhiyaachuu qabu jedhee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa obbo Daani'eel Baqqalee turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka dubbatanitti taateen tibba kana Wallagga Lixaa aanaa Aayiraa dargaggoo gammachuu gaaromsaa irratti taasifame dhiittaa mirga namoomaati jedhaniitiin hin jiru. Koomishinarichi dhimma kana
yeroo dargaggoo kun qabamerraa hordofaatiin turuu kan dubbatan yoo ta'u namni kun takkaa erga qabame qaamolee seeraatiin ajjeefamuun waan sirrii hin taane jechuudhaan dubbatan. ገመቹ ጋሮምሳ የሚባል አይራ ወረዳ ውስጥ በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ውሎ ነበረ የተባለ ፎቶውን በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ታይቶ የነበረ በኋላ ደግሞ መሞቱ የተገለጸ ሰው ጉዳይ ነው። ገመቹ ጋሮምሳ ነመ ጀደሙ ጎዲነ ወለጋ ሊጣ አና አይራቲ ቃሞሌ ነገኛቲን አጀፈሙ ኢሳ ደገኔ ጅራ ማቲን ኢሳ አሞ ሬፊ ሙጫ ከና ቦሶነ ኬሳ አርገሙ ኢሳቲ ከን ቤክሲሴ እኒ ኩን waan ifa ta'uu qabu hedduu qaba namni kun torbaan dura lubbuun jiraachuu isaa suuraadhaan mul'atee jira osoo miliquuf jedhuu ajjeefame yoo jedhame haala kamiin akka ajjeefame qulqulleeffamuu qaba lammaffaa ammoo miliquuf osoo ta'uu ajjeefame yoo ta'e reeffi isaa bosona keessatti gatamuu hin qabu ture falmii qaamolee nageenyaa waliin uumameen erga lubbuun isaa darbee reeffa isaa maatiif kennuun barbaachisaa ture malee bosona keessatti gatuun sirrii miti kuni hanqina iftoominaa qaba namni kun guyyaa muraasa dura suuraa irratti mul'ataa ture waan ta'eef haalli du'a isaa sirnaan qoratamuu fi sakatta'amuu akka qabu hubanneetiniin jirra jedhan obbo Daani'el Baqqalee. Koomishinarichi ol aanaan koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa obbo Daani'el Baqqalee namni tokko balleessaallee yoo kan qabaatu taate mana murtiititti dhihaateetiniin seeraan gaafatamuudha qabaadhaan dubbatan erga harka seeraa jalatti kufeetiniin qabame ammoo mirgi namoomaa inni qabamuudhaa malu mirgi hidhamaadhaa silaa seera idila addunyaatii fi Itoophiyaatiin lafa taa'e hunduu isaa tikfamuudha qabaataa ture kuni ammoo gammachuu gaaromsaa irratti hin sarbameedhaan kaasan. በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች በኢትዮጵያ ሕገ መንግስትም በሌሎችም አግባብነት ባላቸው ሕጎች የታሰሩ ሰዎች መብት በመባል የሚታወቁ በርካታ ሰብአዊ መብቶች አሉ። ቱማሌ ሴራ ኢድል አዱኛቲንስ ሄር ሞቱማ ኢትዮጵያቲንስ አከሱመስ ሴሮታ ፉደተማ ቀበን ከኔም ቢሮቲንስ ሚርጊ ነሞማ ነሞታ ቀበመኒ ሄዱዳ ነሞኒ ቀበመን ማቲን ዳወተሙ ያለ አርገቹ ቀቢንሳ ሚርገ ነሞማ ኢሳኒ eegamuufiillee qaba abbootii amantaa isaaniitiinillee wal arguu qabu kanaaf mirgoonni heera mootummaa hedduun taasifamuufii qabu kanaan dabalata namni tokko yakkaan yoo shakkamee qabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiititti dhihaachuu qaba barbaannaanis manni murtichaa yoo kan itti amanu taate mirga wabii kennuufiillee ni danda'a haala isaa qorateetiniin jedhan obbo Daani'el Baqqalee. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhimma aanaa aayiraatti dargaggoo gammachuu gaaromsaa irratti ta'e kana guutumaan guututti qulqulleeffatee gabaasa waliigalaa dhiheessuu baatullee qorannaa hanga muraasa taasiseen wantoonni gama qaamolee mootummaatii dubbatamaatiin jiru wal dhahaa ta'uudha kaasan. Namni guyyaa muraasa dura lubbuudhaan qaamolee seeraa harka jiraachuu suuraadhaan mul'ateetiniin ture deebi'ameetiniin ajjeefame jechuun akkamiin danda'amaadhaan kaasan. Kanaafuu jecha namoota mirga namoomaa sarbaniitiniin heerallee cabsan seeratti dhiheessanii itti gaafatamummaan akka jiraachullee taasisuun barbaachisaadhaan kaasan. በሰብአዊ መብት ጥሰት የሚጠረጠሩ የሚጠየቁ የህግ አስፈጻሚ አካላትንም ተጠያቂነት ማረጋገጥም ሌላው ዋና ተግባር ነው ይቻላል። የዚህ አይነቱ የመብት ጥሰት እየታረመ እየቆመ raawwachiiftonni dhiittaa mirga namoomaa raawwataniitiniin shakkaman akka gaafataman taasisuun dhimma ijoodha dhiittaan mirga namoomaa akka kanaan kan sirraa haa deemu yoo hin ta'in namoonni mirga namaa sarban seeraan yoo hin gaafatamin dhiittaan mirga namaa kun itti fufuu mala mirgi nama kamuu yoo sarbamee qorannaan barbaachisaan taasifameetiniin dhimmicha isaa seeraan hordofuulleen barbaachisaadha jedhan koomishinarri koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa obbo Daani'el Baqqalee. dhimma dargaggoo gammachuu gaaromsaa dabalateetiniin dhimmoota mirga namoomaa haala kanaan qaamoleen nageenyaa sarban kana kan qoratan akka ta'ellee dubbatan adeemsa kana keessatti dhimma kana koomishiniin isaanii dhiheennatti qorannaa taasiseetiniin kan ifoomsullee akka ta'e obbo Daani'el himaniitiniin jiru gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Karagaa jirtanas Waashingtan DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Atileetonni Itoophiyaa Paaraalimpikii Riyoo irratti mormii agarsiisan eega waggoota 3f Biraazil keessa turanii booda tibba kana gara Itoophiyaatti deebi'anii jiru. Atileet Taamiruu Kaffaaloo fi Atileet Magarsaa Taasisaa waggaa 3 dura olompikii sadarkaa addunyaa biyya Biraazil Riyoo de Janeerootti hirmaachuudhaaf deemanii turan.
garuu cunqursaan yeroo sana Itoophiyaa keessatti lammiilee keenya irratti raawwatamaa ture xiiqii keessa waan nu galcheef dorgommicha irratti mallattoo mormii agarsiisne jechuun dubbatu. Tsaayidaamxutuu dubbisee Finfinneerra gabaase. Atileetonni paaraa olompikii Itoophiyaa 2 waggaa 3 dura Itoophiyaa bakka bu'uudhaan olompikii biyya Biraazil Riyootti gaggeeffame irratti hirmaatan tibbana gara Itoophiyaatti deebi'aniiru. Atileet Taammiruu Kaffiyaaloo fiigicha meetira 1500 atileet Magarsaa Taasisaa immoo meetira 400 dorgommii olompikii Riyoo irratti hirmaataniiru. Atileetonni kunneen kaayyoo 2 qabatanii gara olompikii Riyootti akka imalan dubbataniiru. Hacuuccaa mirga namummaa Itoophiyaatti lammiilee isaan irratti qaqqabaa ture xiiqii isaan keessatti uumuu atileet Taammiruu Kaffiyaaloo turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen dubbateera. Tokko riikardii cabsuudhaan kaayyoon inni guddaan pirootestii kana gochuudha. Gaafan ta'isan pirootestii godhu maal yaade beektaa? Amma ayidiineen yoo pirootestii kana dabale addunyaan caala sagalee uummata Oromoo ta'uu danda'a kan jedhu sun na keessatti uumame. Miidiyaanis kana caalaa dondolchuu danda'a. Faarsuu danda'a kan jedhu sun na keessatti uumame. Amma gaafan kun na keessatti uumamu tokko ani qaama miidhamaadha. Yoo qaama miidhamaan immoo waan akkasiitti akka hirmaatee immoo biyya san keessatti rakkoon akkamii akka jiru ibsuu danda'a kan jedhu sun na keessa jira beektaa. Amma rakkoon jiraate amma biyya san keessatti daraaraan uummata sanirra jiraate qaama miidhamaan gadi ba'ee akkas godha kan jedhu sun namoota mootummoota kanaaf dhiibbaa guddaatti uumuu danda'a kan jedhu sun na keessatti uumame. Sanirraa ta'eetiin tarkaanfii kanatti kanas seenuu danda'e. Atileet Magarsaa Taasisaa fageenya meetira 400 biyya bakka bu'ee kan hirmaate olompikii Riyoo irratti qabxii galmeessuuf hin milkoofne. Haa ta'u malee hiriyaan waliif waadaa seentee waliin baate wal malee hin deebitu jechuun erga Taammiruu mallattoo mormii agarsiiseen booda Taammiruu waliin turuudhaaf murteesse. Garuu jiruuf jireenyi biyya ormaa dugdanatti garagalfatee jedhe Magarsaan. Baay'ee rakkannee jennaan namnumti keenya warrumti biyya ambaa jiran goofandiin banamee bifa sanaan jiraataa turre. Riyootum jiraannu jireenyi sigaa cimaa dhufee nus iddootti seef ta'u tokko hin qabaanne paaspoortiin keenya ekspaayirii hojjetee booddee gara magaalaa San Paawuloo jedhutti deemnee rifuujii gaafachuun maaliif tokkoffaa nuti leegaalii miti biyya sana keessatti jiraachuuf akkasiin socho'uu hin dandeenyu. Baqattummaa gaafannee booddee rifuujii keessa jiraataa turre ergasii dhagaa kan jireenyi hundumtuu cimaa dhufe. Magarsaan turtii Biraazilitti waggaa 3 dabarse keessatti yeroo 6 ija isaa wal'aansa baqaqsanii hodhuutiin yaalamaa tureera. Garuu hanga ammaatti jijjiiramni hin jiru jedhe ogeessa wal'aansa ijaa kennus argachuu hin dandeenye sababa maallaqa hin qabneef jechuun dubbate. Dhukkuba koo kanatti egaa sarbaayii gochuun baay'ee natti ulfaataa ture. Iddoon ciisichaa hin jiru wanta si dhubu si'a ji'a operaasyooniin ta'ee isaayyuu operaasyooniin ta'een guyyaa lammaffaa isaatti ala bahuu jalqabe. Naannoo ulfaatu. Ciisichaa hin jiru namni immoo dhimma keedhamu hin jiru. Baqataan baqataadha. Seerri tokkoyyuu kan cabu hin jiru. Akka sagaanti jiraatu maaf asitti amman duun isaan biyya sanatti oduute namni garagalee os ilaalu jiru waan dhimma ittiin qabu. Lammummaadhaan biyya sanaatu namni dhimma ittiin qabu. Jireenya akkasii keessatti jiraataa turree nuti waggoota tokko booddee egaa gara biyya keenyatti deeminaa jennee jireenyi kun nutti ulfaate illee akkasuma achi carraataa turre milkaa'uu dadhabne si'a hedduu booddee keessa haalli karaa namoota garaagaraas nu mijatee biyya keessas qeerroon walqindeessanii iddoo fageenya irraa dhufanii ijoollee fidnuu mijatee. Atileet Magarsaan fuulduratti illee hojii isaa idilee fiigichatti deebi'uudhaan dura wal'aansa argachuun akka isa barbaachisu himeera. Itoophiyaan paaraa oloompikiidhaan Riyoo irratti Taammiruudhaan madaaliyaa birrii 1 argattee jirti. Garuu Taammiruun Biraazilittis ta'e Itoophiyaatti badhaasa isaa hin arganne. Waan asii garramu aballuma keenya iyyuu fudhanne aballuma kan doolaarri nu kaffalame jira yeroo sanii jechuudha. Innumti illee isaan harkatti hafe isumallee nuun kennine isneetuma deemne. Kanuma ofii keenya jijjiirannee deemne waanuma tokko bitannee jijjiirannee deemne qabannee jirra. Shumaan algaafamaa kana qabannee achiin turree ergasanii wanni hundumtuu ulfaachaati kan dhufee jechuudha. Shillimaan isaanii kennamaaf waan jedhu kana maqaa keenya waamaa turan. Qarshii 500 ture. Badhaasicha amma ammaatti nyaankeen immoo. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa fi Koreen Paaraa Olompikii Itoophiyaa bakka nuti turree fi eenyu akka taanillee qubanuu qaban kan jiran atileetonni kunneen sochii qeerroo Oromootiin hanga tokko yaadatamne jedhan. Atileetonni kunneen yeroo gara Itoophiyaatti galan sababa maallaqa hin qabneef baasii geejjibaas kaffalachuu akka hin dandeenye imbaasii Itoophiyaa Biraazil jirutti himuudhaan imbaasiin kun daandii xiyyaaraa Itoophiyaa waliin ta'uun haala mijeessee fi tolaan gara Itoophiyaatti deebi'aniiru. Garuu wayita buufata xiyyaaraa idila addunyaa boolee ga'an maatii atileetiksii muraasaa fi qeerroof qarree Oromoo malee aangawoonni mootummaa biyyattii tokkollee bakka simannaa isaaniitti hin argamne jechuun dubbataniiru.
Olompikii Tookiyoo fuuldura kana bara 2020tti gaggeeffamuudhaaf jiru irratti hirmaachuuf karooran qabaa kan jedhe Atileet Taamiruun qaamni dhimmi ilaallatu Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaas ta'e koreen paaraa olompikii atileetota qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo kennuu qabu jedhe. Mootummaan qaama miidhamaan akkasitti atileetii ta'a, ispoorteessaa ta'a, biyya maqaa waamsisaa jedhee wanni dhuunfatti baajata mataa isaanii baasee hin jiru galee dhugaa dubbachuu kanarratti nan gadda. Amma biyyoota biraa yoo laalle biyyoota gurguddatanii bitoo biyyoota Afrikaa yoo laalle baay'ee warra deeman paara olompikii kanaan keenya garuu warri asirra jiraniiti warra garaa isaaniitti quba jiraatu malee warra qaama miidhamaadha yaadee qaama miidhamaa ispoortii kana guddisee qaama miidhamaa kadhaa keessa baasee qaama miidhamaa manaa jiru rakkatee mana jiru sodaatee gadi ba'uu dadhabe warra manaa baasuu miti galee dorgommii irratti amma ala deemee yoo dhufe dorgommii tokko Afrikuma fi nuwaasuma keenyaa deemee yoo dhufe kibiti dorgomuu hin danda'u biyya alaa immoo nu fuudha deemaa jenneen biyya alaa immoo nu fuudhanii deeman yeroo baay'ee dorgommii hedduutu jira isaan kan nu fuudhanii deeman olompikii takkitti quba hoggaa furichaattiin keenya kana ta'e kanaafuu amma na fuudhanii deemuudhaaf ibsu isaanii wanni beeku hin jiru ani garuu dhibba nan deema jedhee kan kireezitii shaakala goote fufuu barbaada jechuudha. Atileet Taamiruun fiigicha itti fufee rikardii addunyaa gama qaama miidhamtootaatiin qabamee jiru cabsuuf hawwii akka qabus raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Yeroon kun yeroo ayyaana gubaa masqalaatti dhaggeeffattoota keenya uummata Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Wambaraa jiraatu biratti ayyaanni kun akkamitti kabajama? Naakoor Malkaatuu namoota godinichaa haala kabaja ayyaanichaa beekan haasofsiise gabaasa kana nu erge kunooti. Uummata Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal jiraatu biratti masqallii bifa addaatiin kabajamaa jedhan barsiisaa Kumirraa Nagaasaa. Keessumaa aanaa Wambaraatti ammoo yeroo masqallii kabajamuu fi G1 G2 hafu uummatni Oromoo Wambara jiraatu akka itti qophaa'u raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qophii dargaggoof shamarran taasisan irraa jalqabuun haala kabaja ayyaana masqalaa fi sirboota sirbaman irrattis waan waliin haasofne qabna. Ji'oonni gaafa hafan qophiin jalqaba. Kun immoo akkamitti jalqabamaa dargaggeeyyiin qeerroof qarreen sanbata duraa wal waamanii galgala sirba jala bultii sirbu jechuudha. Sirba galgalaa kan jedhamu sirbu. Achuma keessatti iyyookoo ni jiraata, jeelloon ni jiraata. Kana kanaatiin ayyaana sanatti matuu jechuudha. Ji'a 2 jedhanitti qophaa'anii. Maal inni sababni isaa? Akkuma aaduma dhuftee darbaa dhuftee saniitiin kan taphatudha. Of miidhagsuu masqalii dhufaa jira kan jedhu kana jala bultii isaa jajjabeessuu fakkeenyaaf ispeeshaalii kan jalatti beekamu ancooteedha. Ancootee illee itti qotuu itti soquu gaafatiif akka bishaatee baay'atee wannootee dhiyaatutti jechuudha. Namni wal gaafataa lagni hin salphataa namni ce'uu jalqaba jechuudha yeroo sana yeroo masqalaa wal ga'uu kan jedhamu jira. Dubartiin heerumte abbaa ishee gaafatti jechuudha irraa fagaattee laga ceetee jirti yoo ta'e. Masqalatti gara haadha isheetii abbaa isheetti deebitee wal geessee wal gaafatu jechuudha. Kana jabeessuuf natti fakkaata ji'a 2 jedhaniiti jala bultii sirbama jechuudha. Aanaa guutuutti walitti yaama waan ta'eef naannoo sanarratti yeroo tokko ganama gaafa kaatee lafa laaltu natti dhidhiitamee margi dhidhiitamee wannoo ta'ee bulee miimoorii addaallee nuu kenna jechuudha. Dubartoonni gaafa jalqabanii dibbeedhaan jalqabuu isaan booda iyyookooti ciyaamaa. Isaan booda geellootti gallisoo kan jedhamu zaha kan jedhamu tokkotu jira. Isatti ciyaamaa durbaaf dhiirri ergasii fi ergii dubartoonni naannoo sa'aatii tokko sirbanii booda ga'eessi dhiirri guuta jechuudha. Dhufee mandara guuta. Farajaa isaa qabatee mataa isaatti fooxaa maratee ittuun qorruunsi aboo yeroo sanatti kan olganii ol fuudhan fa'aati amma maatii ijaarratanii sirriitti waliin jiraatan fa'aatu jira. Haala kanaan ol baranii jechuudha. Dargaggoota illee walitti naa qabu keessan dhaga'een jira. Iyyookoo kana geelloo kana jechuu dandeenya? Jechuu danda'ama. Namoota sadan tokko magaalarraa fuffunaannateetiin jira. Tokkichi Goobanaa Tolasaa jedhama. Weellisaadha. Kanaan dura sirba aadaa biyya sanaadhaa yeroo jalqabaaf nama gara miidiyaatti as baateedha. Caraalee qeerroon hunda caalee biyyootatti masqalooni yoo ishee haalee gareenoo masqaloo moggaadha yaadee kunnoo gama kaatayi wayyaa isaatan jennee
Iyoshe Rai Gareno Achababartu Mayate Ketola Damasi Katamara Pumapoko Kemo Garawat Yetur Gado Gedamasi Iyoshe Rai Akkana jedhama. Qeerroon akkamitti geellisa geelloo kana? Geelloon yeroo gallisoo jechuun nuti normaali gallisoo jenna. Gallisoon maalirratti hundaa'eeti. Dhiirri dubara dhaqee qabata. Ga'eetti suni ga'eetti san dhaqee qarree san qabatee isheetti miidhagdee simbooti tolche qabateeti tarree dhaabbatu. Dhiirri tarree tokko dubarri tarree tokko dhaabbataniiti miidhagina ishee ibsa. Weedduudhaan ibseeti itti jedhamee isheetti gara boquusaa gara keetti fitee jechuudha. Gurbaanni adeemsisaa waan inni weedduun weeddise suni qalbii tooreera ta'e isheen deebistee jala dhaabbattee morma xiqqoo akka raasu taatee morma isaa jala teenteeti. Abbaan kee dheeraa gabaabaa qarmiitaa fi keessa baanee shoffoo beneekoo afaan kee keessaa narraabaa ergaa maayii keenya baanee itti jedha. Isaan booda isheenis hin jettiifi kana jechuun isteemmi tokko walitti dhufanii wal jaallatanii jechuudha. Boodarraa gara ol fuudhaatti deemuu danda'a jechuudha waan ta'a. Damaraa kan muru dargaggeessa yommuu ta'u, gosootni mukaa damaraadhaaf ta'an illee Abbayyii, Waleensuu, Qawwisaa fi Bakkanniisaa jedhu obbo Kumarraan maaliif filataman laata? Waleensuun abbaadhaa jedhama. Abbayyiin muka lamatti murama. Qawwisi qawweessa namarraa dhowwaa jedhu qawweessa waaqayyoo namarraa dhowwa jedhama. Muka tokkotu murama. Bakkanniisaa kan jedhamu jira. Inni immoo baay'inaa dhukkuba gonfaa maal kan jedhamu kana jira. Isa namarraa jedhama. Inni immoo lamatti murama. Walumaa gala muka shan jechuudha. Muka shanan kanaa walitti fidaniiti muka qolataarraatii baasu. Isa qopheeffatachuudhaaf kan warraa hundumtuu kan gaa'ila qabu hundumtuu. Abbayyii qaqalloo ishee kana muraniiti namichi maatii qabu hunda keessa dhaqee dhaaba. Gaafa 16 jechuudha. Mana isaatti firee hirkifata. Baala jijjiidhaa kana fidee mana isaatti hirkifatee bara koojiidha naa godhii ijoollee koo nagaa naa godhii maal jedheet bara isaatti hirkifachuudha. Naannoo isaa 9 gaafa ta'u hundumtummoo kusaayee qopheeffata. Kusaayee walitti dhiibsaa qopheeffatee gooliin bahe jedhachuudha barii ka'e. Bakka mana deemanii bakka horiin hidhame dallaa horiillee deemanii gooliin bahi. Dukkanni darbeera bara ifatti bahi. Barri gadhee darbeera barri dukkanaa darbeera ifatti nuu bahi. Horii jedhaniiti maatii ol gaafatanii bara nagaa nuu godhanii gooliin bahi jedhanii halkan kana immoo sa'aatii 10 amma sa'aatii 12 walakkaatti ibsaa kana ibsataniiti ifni nuu dheeratanii ganama gaafa sa'aatii 12 walakkaa ta'ee aduun baatee ibsu daaraa sana keessa quba kaa'anii adda irra tuqate jechuudha. Daaraa sana adda bara kanaa naa kenni barri kun nuu ifeera. Dubarri immoo lubbuu na dheeressetteeti daaraa sana qubaan turteeti morma ishee irra tuqatte jechuudha. Morma ishee karaa jalaa kana jalatti na bulchi jettee jechuudha. Masqalli sin bari'aa isaan booda bakka tolgaamutu jira. Damaraan gubatee nyaatamee dhugamee dargaggootni geettaree sirbaa gara kooraatti ba'u jedhu obbo Kumarraan. Geettareen maaliin namni dhimmuma kabajaa ayyaana masqalaa wajjin wal qabatee yaada nuuf kennan dhalataan wambaraa kan biraa obbo Israa'el Abarraa waa'ee geettaree erga ibsaniin booda geettaree nuuf dha'u. Ya masqaluun galtaa kuma gugee dhaltu torba bulteen galtu shan bulteen beektuun jettu daraaree dariinoo abaaboon daalacha yaabbee yoon daalacha tiiffee arraaboon jaallatta yoon daalacha tiiffee jettuuree edee sirba gaa'orri foollee qeerroo ammasii geettarree sirba dabala qaba kan onnee gootota kakaasuu feetaan goota ijoollee qeerroo kan dammassu geettarreen jira. Naannaanii sirbu gurmaanii gaamma geettarree kana ulees qabatanii inni qabatee sirba. Yoo baahula yoo shiishee roobe alaalash masqal daamare yoo shiishee roobe alaalash akkamaa malee yoo shiishee roobe alaalash masqal loon darba yoo shiishee roobe alaalash maa sirba dhiifte yoo shiishee roobe alaalash jedhanii sirbu. Warri qarree maal fa'aa jedhanii sirbu? Warri qarree immoo kan isaan jedhanii sirbanii yookoo iyoolee hiyambaa masqal loon darba iyoolee hiyambaa maa sirba dhiifte iyoolee hiyambaa baannaa daalachuu iyoolee hiyambaa naa elmaa iyoolee hiyambaaf qabeettan nagaa iyoolee hiyambaa battee sirbiti qarreen. Eebbis jiraa jedhu obbo Israa'el.
Iddoo daaraa sana naanna'anii sirbanii amma achi keessaas durataa qabu. Durataan kun cumboo cabsee eebbisee baga wayyaan hoggaa geessanii gadaan Oromoo kunii nuuf cimu tokkichummaan keenya ibsu akkasuma hoggaan ollaa gandaan isin haa ga'u jedhanii ol eebbisanii adda keenya adda leencaa adda gabarsaa nu godhi gadaan kun gadaa nagaa gadaa fayyaa nu ta'i jedhanii ol eebbisanii sabooda galu. Aadaaf seenaan Oromoo Matakkal barreeffamee akka taa'uuf qorattootni seenaa tokko tokko hojii eegalaniiru jedhu barsiisaa Kumarraa. Sochii eegalanitti cimuun qoratanii barreessuun akkasumas suur-sagaleen dhalootaaf dabarsuun baay'ee barbaachisaadha jechuunis dubbatan. Yaada kan naaf kennan hunda galateeffadheera. Geettaree dargaggootni wambaraa dha'aniin xumureen jira. Ayyaana gaarii. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiilooheerzii 15,660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiilooheerzii 11,610 11,000